namaa yaa'ii saaladha baatirsitu dadhabbii namaa tunnuffini amala namaa ni dandeessu daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni. harkatti furmaata argataan waanjoon kaan isaaniitti ulfaateef yaa gooftaa sibboo qonnaa laataan manni kee waan hundaa guutuudha sibiila tamtuu nutti hin badu michuu warra dagaatamanii siidhaa kan isaan barbaadu manni kee waan hundaa guutuudha sibiila tamtuu nutti hin badu michuu warra dagaatamanii siidhaa kan isaan barbaadu dhibboon hunduu sirkatti gamaa yaa'ii saaladha baatirsitu dadhabbii namaa tunnuffini amala namaa ni dandeessu daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni. Golgootatti naaf gaarafamtee burqaata liila naa obaasu ofii dhangaggaa'u nattee jilba kootii hodaa'imayyuu kunis walmaa keenarraan baasu sitta tolu fooliin aarsaa koo innan fuula keetti dhiyeessu jilba kootii hodaa'imayyuu kunis walmaa keenarraan baasu sitta tolu fooliin aarsaa koo innan fuula keetti dhiyeessu dhibboon hunduu sirkatti gamaa yaa'ii saaladha baatirsitu dadhabbii namaa tunnuffini amala namaa ni dandeessu daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni daakee ijoollummaa naa barsiiftee wallaalummaa koo tunnuffini kanaaf amma kaakee faarfadha siifa ta'u galanni fulfinni. Nigeenyi faraarri waaqayyoo lafa jirta jechuun hunduma keessaniif waa baay'atu. Akkam jirtan maatii waaqayyoo araara waaqayyootiin eeggamtanii torban keessatti waaqayyo hunduma keenya wajjiniin ta'ee guyyaa har'aa kanaan isa nu ga'e sa'aatii kana sekendii kana isa nuu kenne lafa jirru hundumattuu nageenyi isaa guutuun guututti isa nuuf eeggame waaqayyo keenya guddaa isa galateeffannaa madda nagaa keenyaa isa ta'e maqaan isaa baraama baraatti kan eebbifame haa ta'u. Galgala kan ergaa tokko wajjin ilaalla. Ergichis fedheeraa fayyi ka jedhudha. Fedheeraa fayyi. Badhinaan keessa seennee ilaalla. Gara sitti seenuu keenya dura garuu fuuldura waaqayyootti yeroo dhiyaannu haaluma nu mijate keessatti. Anasiif nan jilbeeffadhaa isin ammoo haaluma isin mijatee fuuldura waaqayyootti dhiyaatu. Mata dureen keenya akkuma sila isiniin jechuudhaaf yaale fedheeraa fayyi. Fedheeraa qullaa'i ka jedhudha. Fedheeraa qullaa'i ka jedhudha. Kanaaf qullaa'ummaan keenya fayyinni keenya fedha isaa irratti kan hundaa'edha. Badhinaan wajjinumaan laallaa mee kadhaadhaan fuuldura waaqayyootti dhiyaannaa hin kadhanna. Guddaas galateeffanna ololsi qabna waaqayyo abbaa keenya
jaalala addaa nu jaallatteef harka kan kee nurra qabdee jiraachuu kenna dhiiga ilma kan keetiin isa mirkaneessiteef guyyaa har'aa mootuu akka agartuu jakeetti nuuf of eeggattee yeroo kana jiraannee fuula keetti warra argaman isa nu gooteef waan biraa waan jennu hin qabnu ammas maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin galanni siif haa ta'u. Utummaa jireenya keenya dabarsinee fuula keetti dhiifnaatiin wajjiniin ta'e dhugaa dubbii kan keetii sammuu keennaaf sammuu keenyallee dhugaa keetiif ati bani. Akka barbaadutti akka hubannuuf hubannee mootuutti jireenya akka argannuuf nu gargaari fedha kee raawwadhu. Maqaa tokko ilma keessattiin biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Ameen. Waaqa keenya gaarii goonee galateeffanna. Irraa jiraachuu argannee fuula isaatti dhiyaanneef. Jechi Kiristoos fedheeraa qullaa jedhe kan inni dubbatame gaafii namni tokko yookaan ammoo namni dhibame tokko Yesuusiin gaafate irratti hundaa'eeti. Yesuus Kiristoos fedheeraa qullaa kan inni jedheef. Mee iddicha dhannee dubbifnee achiin booddee macaafa qulqulluu wajjin ilaalaa itti fufna. Fedheeraa qullaa. Okay, macaafa qulqulluu irratti macaafa gara Maatiyositti deebinee ilaalla. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti yaada akkas jedhutu jira. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha obboloota koo. Lamarraan dubbisaa yookaan immoo yaada tokkorraa isin argachuu dandeessanii yoo isin dubbise tokkorraa argachuu dandeessu. Okay. Okay. Tole tokkorraa argachuu dandeessu yaadni isaa akkas jedha. Yesuus okay. Yeroo Yesuus gara gaara irraa gadi bu'etti yeroo Yesuus gaara irraa gadi bu'etti tuuti sonaan baay'een isa duukaa bu'an. Kunoo namichi laamxaan tokko gara isaatti dhufee fuula isaa duratti jilbeeffatee yaa gooftaa fedha kee yoo ta'e na qulleessuu dandeessaa jedheen. Gaafii miti. Yoo fedha kee ta'e na qulleessuu dandeessa. Ingiliffisaallee akkas jedha. And behold, there come a lepers and worshipped him. Isaaf jilbeeffatee isaaf sagadee jedha asirratti. Worship isa waaqeffannaa isa kennu san jechuudha. Worship isa godhee akkana jedheen. Okay. Isaaf sagadee saying, Lord, if you will, you can make me a clean jedhe. Yoo fedha kee ta'e na qulqulleessuu dandeessa jedhe. Yoo fedha kee ta'e. Gaafiin kun gaafii baay'ee murteessaadha. Adeemsa waaqa wajjin deemnu keessatti wanti jalqaba dursuu qabu fedha keenya oduu hin taane fedha isaa ta'uu qabu. Yoo fedha kee ta'edha ka jedhe namichi. Achi yoo fedha kee ta'e maal na godhidha? Na qulleessidha. Jechi kun iddoo hedduu jira. Fakkeenyaaf mee Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irrallee ni dubbifna. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irrallee Yesuus mandara tokkotti argame namichi dhagni isaa guutuun laamta'e tokko achi ture. Innis achi isa argee adda isaatiin lafa dha'ee yaa gooftaa fedha kee yoo ta'e na qulleessuu dandeessa jedheen. Yesuus hiixatee qabeessa fedheeraa qullaa'e jedheen. Achumaan namichi laamxii isaa irraa qullaa'e jedhe. Fedheeraa qullaa'e. Iddoon biraan mootuu Maarqos boqonnaa tokko irraa arganna. Maarqos boqonnaa tokko irratti illee jechi kun jechuma kanatti irra deebi'ee jira. Tokko lakkoofsa 41 irraan kana jedha. Lakkoofsa 41 irraa. Namichi dhagni isaa laamta'e tokko gara Yesuusitti dhufee jilbeeffatee fedha kee yoo ta'e na qulleessuu dandeessa jedhee sagadate. Kanarratti Yesuus garaa laafee fi hiixatee qabee fedheeraa qullaa'e ittiin jedhe. Kana mata dureen keenya guyyaa irraa fedheeraa qullaa'e kan jedhudha. Gaafiin obboleessi gaafate yookaan gaaficha namni dhimataan kun gaafate fedha ofiitii miti. Waan ofii barbaadu miti. Feeti kan kee yookaan ammoo yoo fedha kee ta'edha ka jedhu. Yoo fedha kee ta'edha ka jedhu. Amma lafa kanarratti obboloota koo jireenyi kiristaanummaa inni barbaachisu. Amantii Yesuusii inni jennu fedha kee haa ta'uu ka jedhu. Deemsa lafa kanarra deemnu keessatti qorumsa biyya lafaa keessa jiru keessatti ganamuun tariitii bifa eenyuun wantoonni nutti dhufuu dhabuun dhibeedhaan qoramuun rakkinni garaagaraa jireenya keenya keessa nu qunnamuu danda'a. As keessatti warroonni ogeeyyonni yeroo rakkinaa kana keessa darbuu danda'anii warra fedha kiyyaa miti feeti kan kee haa ta'u warra jedhanii. Warra fedha isaa dursanidha jechuudha. Warri fedha isaa dursan deebii gaafii isaaniitiif deebii argatu. Sababni isaa kan isaan giddu galeessa godhanii gaafatan ofii isaanii utuu hin taane abbaa deebii deebisu sana waan ta'eef.
Macaafa qulqulluu irratti ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa akkana jedha. Okay. Screen irratti mul'isa. Okay. Akkana jedha 5:14 irratti akkuma sirraa arguudhaaf yaaltan. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhagaa jedha. Akka fedha isaatti yoo isa dhageen isa kadhanne nuuf dhagaa. Akka kanatti isa amanannaa jedha. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannu beennaa jedha. Kanaaf maaltu dursuu qabaadha kadhata keenya keessatti? Akka fedha isaatti isa gaafachuudha obboloota. Basi way milkaa'inni dhala namaa inni guddaan fedha Waaqayyoo baruudha. Fedha Waaqayyoo baruudhaa fi Roomeen boqonnaa 8 lakkoofsa 16 bu'uuradha. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galuu qaba. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessa haa jiraatu jedha. Gaafa yaadni Kiristoos nu keessa jiraate obboloota koo fedha keenya miti ka dursun. Ofii keenyaaf milkaa'ina keenya miti ka dursun. Yoo dhibee ta'e dhibee irraa fayyuu keenya. Yoo tariitii milkaa'ina biyya lafaa barbaanne milkaa'uu keenya. Waan adda addaa kan ofii keenyaa barbaannu miti kan dursun. Yoo waan ofii keenyaa barbaannu dursine tariitii obboloota koo jireenyi keenya moo'umsaan xumuramuu danda'a. Kanaaf kadhanni nuti kadhachuu qabnu akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf dhaga'a akka kanatti isa amananna jedha. Akka kanatti isa amananna. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraaf argannu beekna jedha. Kanaaf jalqaba maal amanuu qabna jechuudha. Waan kadhanne akka inni nuuf deebisu beekuu qabna. Jalqaba kana amanuu qabna. Kan ammoo deebiin kun ammoo deebi'u fedha isaa wajjin yoo walii gale. Sababni isaa fedha keenyaa miti kan Waaqayyoon geggeessu. Fedha isaatiin jireenyi keenya geggeeffama. Yeroo kadhata kadhannu feeti kan kee waaqarratti akka ta'e lafarratti illee haa ta'u jennee kadhanna. Kanaaf feeti waaqarratti qajeelfamni deemamuun qajeelfama Waaqayyootiin. Hundinuu akka Waaqayyo barbaadetti kan inni ta'u. Akka nu barbaannetti miti. Inni kadhata kana Maatewos boqonnaa 6 irratti illee yeroo ilaalleetiin jennu maal jedhaa? Yeroo kadhattan jedhee ka'eetiin akkas jedha ilaalame. Eeshi. Egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenya maqaan kee qulqullaa'u. Mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas immoo lafarratti haa ta'u. Yoo jaalala kee ta'e yoo fedha kan kee ta'e jennee isa dursuu qabnu jechuudha. Kun bu'uura sammuu yookaan immoo yaada waliigalaa adeemsa kiristaanummaati. Fakkeenyaaf kadhanni Kiristoos kadhate yeroo itti Geetsemaneetti dhiyaate yeroo itti qorumsi isa dhumaa fuuldura dhaabbate kadhata akkas jedhu kadhate. Iddoo sana yommuu ga'e qormatti akka hin galleef kadhadhaa isaaniin jedhe. Inni amma darbannaa dhagaa tokkoo isaanitti fagaatee jilbeeffatee kadhachaa ture yaa abbaa akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa ana fudhachuuf jiru kana ana irraa fuudhi. Garuu akkan jaalladhe utuu hin taane akka ati jaallatte haa ta'u jedhe. Jaalala Waaqayyoo fedha Waaqayyoo wanti jedhee wal bira qabsiiseef kanaafidha jechuudha. Yoo fedha kee ta'e jedhe gaafiin inni gaafate. Kanaaf feeti Waaqayyoo mootu hundi dhala namaa akka fayyuuf. Hundi dhala namaa akka fayyuuf yoo ta'e feeti Waaqayyoo tokkocha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaalate jedha. Feeti isaa ilma isaa kennudha. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 18 irratti xoofoo abbaan koo anaaf kenne dhuguun anaaf hin ta'u jedha. Kanaaf yaadni walii galaa amantii gooftaa Yesuus Kiristoositti qabaachuun kan irra jiru. Fedha kee yoo ta'e kan jedhudha. Kanaaf namichi inni laamxaan kan inni jedhe fedha kee yoo ta'e na qulleessi jedhe. Yoo fedha kee ta'e na qulleessuu dandeettaa? Uduun ta'e na qulleessuu dandeessa jedhe. Yoo fedha kee ta'e na qulleessuu dandeessa. Kanaaf akka inni kana godhu yoo beekne jedha. Yoo fedha kee ta'e na qulleessuu dandeessa. Yoo fedha kee hin taane garuu ta'iti kanaaf feeti kan kee raawwata yoo ta'e gaafii achi keessa turuu irraa gaafii hin qabu. Kenna macaafa qulqulluu keessatti Maatewos boqonnaa 11 irratti yaada tokko argina. Maatewos boqonnaa 11 irratti yerootti Yohaannis abdii kutate wayii argina. Yohaannis inni karaa qulqulleesse. Yohaannis inni waan hundumaa godhaa ture. Lakkoofsa 4-5 mee dubbifna afurrirraa. Kana jedha lakkoofsa afurrirraa. Yesuus immoo deebisee dura gubbaarraa yaada waliin dubbifne. Yohaannis cuuphaan utuu mana hidhaa jiru hojii masichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa ergee jira. Yohaannis asirratti hin dadhabe. Fedha ofii barbaadu waan ofii hawwu tokko qaba ture. Wanti inni barbaadu naa ta'a jedhee kan inni eeggataa mana hidhaa keessaa ba'udha. Mana hidhaa keessa jira rakkinni parentili inni wal'aansoo qabaaruun mana hidhaati.
Kanaaf Kiristoos dhufuun isaaf falataa akka jedhee kan inni yaadu maneedhaa keessaa isa baasan. Har'allee namoonni baay'een gaafa fuuldura gooftaa Yesuus Kiristoositti dhiyaatu fedha keenna fedha ofii barbaannu giddu galeessa godhanneeti gara isaatti gad dhiyaanneeti hin jiru. Kanaaf Yohaannis kana giddu galeessa godhatee duuka buuta isaa gara isaatti ergee akkas jedheen kan dhufuuf jiru sun simoo yookiis kan biraa eegnuu jedheen. Kun abdii kutannaa isa ulfaataa obboloota. Fedha Waaqayyoo baruu dhabu. Obboloota koo yoo nuu mijates yoo nuu mijachuu dhabaates oliis ta'e gadis yoo fedha Waaqayyoo ta'e wanti inni barbaade haa ta'u. Har'a namoonni yeroo baay'ee adeemsa Kiristoosii wajjin deemnu keessatti fedha Waaqayyoo duun taane fedha keenya dursuun keenya qorumsa baay'ee nutti qabatee dhufaan. Fedhi keenya dursuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenya waa'ee dhugaa wajjin wal qabatee namoonni baay'ee yeroo kaasanii maallaqatu akkana si godhe maallaqaan kana taate jedha. Warra akkas jedhanii warra fedha ofii dursantu namni biraallee fedha ofii dursa jedhanii waa yaadanii. Obboloota koo fedha keenya dursuu hin qabnu aarsaan jaalala aarsaan Kiristoosii wajjin adeemu waan barbaade nu haa kabalchiisu. Mana dhaatti gatamu miti. Humnaatti hafuu miti. Kun qabatamaan jireenya keenya keessa shaakalaan yoo agarsiifne yeroo dhiyootti gantummaan balbala fuuldura jira jechuudha. Isa ganuun sababni isa qorumsa gara fuulduraatti nu eeggataaru qorumsa gurguddaa tariitii dhalli namaa keessa darbuudhaaf itti ulfaatu ta'uu danda'a. Kanaaf amma yeroon itti dhaabbannee of ilaaluu qabna jechuudha. Yohaannis maal jedheeni simoo kan eeggannu jedheen. Isa kan biraati jedheen lakkoofsa 4:5 irratti waan Kiristoos deebisee dhageeffadha. Yesuus immoo deebisee deebi'aa. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitan Yohaannisitti maal jedheen. Kan jamaan hin argu. Kan okkolani hin adeemu. Kan laamxaan hin qullaa'u. Kan duudan hin dhaga'u. Kan du'an hin ka'u hin hiyyeessotaaf misraachoon hin lallabama jedheen. Objektiiviin dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos isa kana malee Yohaannis mana hidhaatii baasu miti. Yohaannis illee kan inni lallabaa tureef ofii isaatii mana hidhaatii ba'uudhaaf ofii isaatii haala mijataa barbaaddachuuf oduu hin taane ergaan wangeelaa inni warra dhibamaniif fayyina ta'e inni warra laamxaaniif warra du'a jalqaraniif jireenya inni ta'e Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo dhufee kan hojii hojjetuuf karaa qulleessaa ture malee ofii isaatii beekamtii argachuuf hin ture. Garuutu misunderstanding godha. Turuun deebii isaa deebisuu dhabuun akka inni barbaadetti karaa inni barbaadeen itti dhufuu dhabuun gooftaa Yesuus Kiristoosii garuu qorumsatti fide. Obboloota koo ammallee jireenya keenya keessatti rakkina garaagaraa keessa jira. Gariin keenya utuu tajaajillu uduma isa wajjin hin deemne jennu kophummaatti kan miidhamne hedduu keenyatti jira ta'uu danda'a. Tariitiin rakkina garaagaraatiin kan waxa lamaaru hojjettoonni wangeelaa kallattii garaagaraatiin kan miidhamaaran gaggeessitoonni waldaallee bifa garaagaraatiin warri dhugaadhaaf jedhan waldaa keessatti illee warri dhugaadhaaf jedhan dhugaa wajjin yeroo miidhaman kan yaadachuu qabnu obboloota koo fedha keenya dursaarra taanaan kaayyoon Waaqayyoo isaa miti. Fedha isaa dursaatti taanaan garuu lafa jirtutti achi akka jiraattu eeyyamuun Waaqayyoo fedha isaa kaayyoo isiin hojjechuu barbaadu qabu. Rakkina hojii wal'aansoo qabaatu ta'u ta'e maalidha kun jetteen gungumin jabaadhu jilbiiffadhu Waaqayyoo wajjin wal'aansoo qabu. Fuuldura isaatti Daawit akkas jedhe tureen fuuldura isaatti ijaajaja. Jimboottee gadinaa jedhe kadhata koonaaf dhaga'ee jedheetiin jedha obboloota koo. Kanaaf ergaan galgala kana fedheeraa fayyi fedheeraa qullaa ergaan jedhu fedha kee yoo ta'e yoo jennedha jechuudha. Kanaaf kadhanni guyyaa guyyaatti nuti kadhannu deebii argachuu danda'a. Deebii dhabuu danda'a. Deebii dhabuu gaafa hin jiru akka nu barbaannetti ta'uu danda'a. Akka nu barbaannetti deemuu danda'a. Galgala addaa, galgala sanbataa, galgala sagadaa kanatti galgalatti fuuldura Waaqayyootti dhiyaannu galgala yeroo hundumaa galgala adda qofa miti baay'ee wayii. Harree tariitii guyyaa Waaqayyoo eebbise qulqulleesse macaan qulqulluu waan jedhuuf akkasitti uumaan ardiif samii kana waan dubbateef wanti inni kaleessa jedhu illee bara baraan illee dhugaadha waan ta'eef inni waan hin jijjiiramne waan biraa bakka isaa waan hin buufne kanaaf kileerilii kana jedhe kanarraan kana deelii ganama galgala guyyaa hundumaa fuula Waaqayyootti yeroo dhaanneetiin jedhu obboloota koo fedha kiyyaa miti feeti kan kee haa ta'u. Jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e lafa irrattis haa ta'u. Kun mata duree kadhata kennaa isa guddaa isa Kiristoos duukaa barsiisedha. Namichi laamxaan kun gaafii kana gaafate fedha kee yoo feete jedheen yoo fedha kee ta'e ni qulleessuu dandeessa jedheen. Dhagni isaa guutuun laamxiidhaan akka laamxiinii akka laamxiitti macaafa qulqulluu irratti dubbisuu dandeessu. Leewwota boqonnaa 14 irraallee ilaaluu dandeettu. Namni laamxa'e obboloota koo namatti makamu nama keessaa kophaatti adda ba'ee jiraata. Namni laamxa'e iddoo isaaf malu tarii namoota keessatti akka barbaadetti hin jiraatu. Aniifis illee iddoon nuuf malu samaayitti ture iddoo jannataatti Waaqayyo kan nuuf uume. Sababii dhagni keenya guutuun cubbuudhaan laamxa'e sababii maalummaan keenya guutuun cubbuudhaan karaa addaan kufeef achi baane.
kophaatti kan nutti dhufe, lafa nuti jirrutti kan nutti dhufe, fedha isaatiin kan nutti dhufe sadha jechuudha. Kanaaf fedhee nu fayyise, fedha kee haa ta'uun gaafii keenya kan jalqabaa ta'u. Utuma nuti cubbamoota taanee jirru jedha Macaafni Qulqulluun. Utuma nuti cubbamoota taanee jirru nu jaallate jedha. Nu miti kan isa jaallate. Isatu nu jaallate jaalala jechuun isa kana jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha Macaafni Qulqulluun. Ergaa Yohaannis tokkoffaa Roomee boqonnaa 5:8 fi ergaa Yohaannis kanan dubbisa. Okay. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa boqonnaa 4 soorii 10 irraa akkana jedha 4 irraa jaalala jechuun isa kana jedha obbolo tokko. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge jaalala jechuun isa kana jedha. Amma isatu fi nu jaallate. Nu uumite kan isa jaallate. Kanaaf kadhata keenya keessatti wanti jalqaba dursuu qabu fedha kee yoo ta'e kan jedhu. Waaqayyo garuu utuma nuti cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisa jedha. Kanaaf kan jalqaba nu jaallate sana. Kadhata keenya keessatti inni jalqaba ta'uu qabu yoo fedha kee ta'e kan jedhu. Asirratti immoo of eeggannaa guddaa gochuu qabna obbolo tokko. Yoo fedha kee haa ta'u jennee kaaneeti. Achiin booddee feetii keenya ta'uu qaba jennee Waaqayyoon fuulduratti turtiin nuti turru gaafii keessa seenuu hin qabu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti abbaan ofuma isaatii akka jiraachisu Kiristoos illee warra barbaada akka inni jiraachisu lafa kaa'a. Kanaaf fedha kee haa ta'u jennee kaanee fedha keenya dursinee yeroo baay'ee qorumsatti gallaa jechuudha. Fakkeenyaaf anamma har'a ganama yoo fedha kan kee ta'e kana barbaada. Okay waan san dhabe. Yoo waan san dhabe akkamitti waan kana dhaba jennee gaafii dhiyeessine yeroo baay'ee garuu jalqaba maal jettee jalqaba yoo fedha kee ta'e jettee jalqaba. Fedha kee haa ta'u jennee gaafiin jalqabne obbolo tokko gaafii takkatti illee qabaachuu hin qabu. Sababni isaa fedha kee haa ta'u jennee jalqabne fedha isaatu jireenya keenya irratti haaraa waan ta'eef. Wanti nuti gochuu qabnu turree dhaabbannee fuuldura isaatti eeggachuudha. Yeroo kana inni immoo maal nuun jedha fedheera. Fedheera fayyi nuun jedha. Nuti garaa guutuudhaan feeti kan kee yoo ta'e haa jennu. Amantii guutuudhaan. Kanaaf Macaafni Qulqulluun akka fedha isaatti yoo isa kadhanne jedha. Iddoo sanis inni dubbiseetiin jedha. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne wanti hundinuu akka nuuf ta'u nuti feenna jedha. Akka fedha isaatti akka kanatti isa amananna jedha Macaafni Qulqulluun. Mee ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12, 14, 15 dubbiseen ergaa galgala kanaa gabaabsee man gara goolabbiitti fida. Tariiti hundumti keessaniyyuu ergaa kanaan akka jajjabaattan sumaan hunduma keessaniifuu tarii ergaa qabu. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf dhaga'a. Akka kanatti isa amanannaa jedha. Akka fedha isaatti akka biraatti miti. Akka fedha keenyatti miti. Maaliif si ta'eera? Kana barbaadeera? Kana isaa miti. Kan nuti isa amananne akkasitti miti. Ameerikaa deemtaa maal goota maal deemta akkasitti miti. Waan ofii feete nama dubbatta miti. Akka fedha isaatitti yoo isa kadhanne. Feeti isaa maalidha? Lubbutti gargar akka baanu. Feeti isaa maalidha? Warri dhibamaan akka fayyan. Ergaa misiraachuu addunyaatti akka lallabnuuf. Oduu gammachuu dhalli namaa akka dhaga'uuf. Dhalli namaa akka fayyuuf. Feeti Waaqayyoo. Feeti Waaqayyoo. Okay, kutaatti aanu tarii borullee boru ganamas irra deebinee kutaatti aanu laallaa dhimmuma kadhata kana wajjin wal qabatee akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf dhaga'a. Akka kanatti isa amananna. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannu beennaa jedha. Kanaaf amantii guutuu sarara qabaataa akka fedha isaatitti wanta akka hin daganne. Yeroo rakkoo gara fuulduraatti nu qunnamu jira. Akka dhuunfaatti rakkinni qabnu jira. Akka maatiitti rakkinni qabnu jira. Akka biyyaatti rakkinni qabnu jira. Kallattii garaagaraatiin wantoonni nuti eenne jireenya keenya keessa kan nu qunnamu jiran. Kanaaf deebii kan ta'u akka fedha isaatti yoo isa kadhanne waan fedha isaanii raawwata. Kanaaf Kiristoos illee kadhata abbaa keenya keessatti feeti kee waaqa irratti akka ta'e, jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u. Kiristoos illee yeroo kadhatu abbaa isaatiin yoo fedha kee ta'e xoofoon kun irraa darbu jedheetiin jedhe. Pirinsipiliin jaalala Kiristoosiif dursuu isa kadhadha. Feeti kan kee yoo ta'e kan jedhu. Kanaaf fedha isaa dursaa kadhata kadhannu keessatti adeemsa deemnu keessatti isa wajjin adeemuu akka dandeenyu. Isin booddee namichaan maal godheera? Fedheera nuun jedhanne ammoo. Fedheera kana. Fedheera qullaa'e fedheera fakkeenya Yohaannis Cuuphaan fedha ofiiti kasa gaafate inni ammoo waan argitan dhagaatti himaa jedheen. Inni eeggate achitti mormi isaa cite fedha Waaqayyoo ture. Sababni isaa tajaajila karaa sanii raawwatu waan qabu. Fakkeenyaaf manuma hidhaa itti Yaaqoob mormi isaa citetti manuma hidhaa santu balballi isaa banamee Phexros ba'e.
fedha isaati jechuudha. Fedheera. Mana san keessaa Phaawulosiif Sillaas faaruudhaan mana san sochoosaa turan. Fedha isaati. Fedheera. Gaafa kadhata isaatiif deebii kennu lafatu socho'eetiin jedha jedha. Kanaaf fedha isaa akka fedha isaatti isa gaafata. Isa wajjin akka adeemu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa jecha kadhata gabaabaa goonee sagantaa kana goolabna. Irra deebitanii akka dhageeffattan, irra deebitanii macaafa qulqulluu akka dubbiftan, exactly Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya abbaaf ilma, walitti dhufeenya hiriyyaa, walitti dhufeenya karaa addaatiin tokkummaa addaa akka qabaachuu dandeenyu Waaqayyo kanaan hafuurri keenya hafuura isaa wajjin akka walii galu madda waan hundumaa akka ta'e Waaqayyo nu haa gargaaru. Kadhata godhannee xumurra. Guddaa si galateeffannaa oollusi qabna Waaqayyo abbaa keenya carraa jiraachuu nu laattee barii ganamaa kana fuula kee galgala kana ganama kana namoota yeroo ganama ta'eef warra immoo galgala keessa jiru fuula keetti akka dhiyaannu sunu gargaarteef galanni si haa ga'u. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'ii akka fedha keetti akka si kadhannu yeroo hundumaa yoo baanu akka fedha keetti yoo gallu akka fedha keetti akkuma caamni qulqulluun jedhu yoo nyaattan yoo dhugdan waanuma gootan hundumayyuu ulfina Waaqayyootiif godhaa akkuma jedhe nus ulfina keetiin fedha keetiin waan hundumaa gochuu akka dandeenyu nu gargaari. Waan ati immoo fedha keetiin nu raawwatte ameen jennee akka fudhannuuf ati nu wajjin ta'e fedha kee raawwadhu. Maqaa tokko calmee keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa ameen.